fuunee kabajamtoota hordoftoota TV ONN qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa kana keessatti keessummaa na cinatti argitan kana dargaggeessa hordofaa seenaa jedhama. Hordofaa seenaa yoo yaabaga nagaan Baga nagaan idansin. Tolega hordoftoota TV ONN egaa keessummaa koo kana wal bartaniittu maqaan isaa hordofaa seenaa jedhama. Egaa itti dabalatammoo inni ana caalaa ofii abarsiisu tolee hordofaa seenaa ati kanaan duras ONN irratti guyyaa tokko si affeerree turre. Egaa miidiyaalee garaagaraa irrattis sooshaal miidiyaa irrattis nama hedduutu si beeka. Hordofaa seenaa eenyu? Ati moomee maalummaa kee nu ibsi. Ani maqaan dhaloota kootii Ibrahim Saadaanii jedhama. Kan inni dhaladhee Harargee bahaa aanaa godhata burqaa Tirtiraa ganda goleettiin dhaladhee hamma na baradheettis aanaa godhata burquma Tirtirattiin baradhee 1999 akka lakkoofsa Habashaa irraa kaasee sababa garaagaraatiin muruu danda'e. Eegas yeroo gara yerootti gara biyya keessallee biyyoota ollaa keessallee bahuurratti gaheetiin ture jechuudha barbaadee tolaa walakkuun kana. Tolega galatoomee hayyan hordoftoota TV ONN egaa akkuma inni maalummaa isaa ibsuu yaaletti hordofaa seenaa jechuun yeroo dheeraadhaaf bakkoota garaagaraatti mana hidhaa wayyaanee keessatti biyya Itoophiyaa keessatti nama dararamaa turedha. Akkuma argitan yeroo ammaa kana immoo biyya baqaan keessa jiraata. Egaa jiruuf jireenya isaa mana hidhaa keessatti dabarsee egaa isaa waliin turtii goonaa waan hedduu nu hira. Akkasumas immoo namoota mana hidhaa keessatti miidhaa ulfaataan irra gahe qaama hir'atanii namoota wareegamanii shamarran gudeedaman manguddoo miidhaan irra gahanii egaa afaan isaarraa nama qaamaan ture mana hidhaa keessatti dararamaa ture. Akkasumas akka argitan kana kun fuula isaarratti mazaaraa kaa'atee jira. Mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhamuurraan kan ka'e miidhaan ija isaarra qaqqabee egaa bifa kanaan argitu dargaggeessa ganna umuriin 30 hin geenye. Egaa waan hafe isarra dhageenyu tolega hordofaa seenaa ati akkuma beekamu mana hidhaa Maayikilaawu keessatti bakkoota garaagaraa irratti akka dararamaa turte OMN irraa miidiyaalee garaagaraa irraa si argaan ture. Egaa mana hidhaa eessatti qabamte? Sababa maaliitiif qabamte? Eessatti hidhamte? Eessarraa immoo eessa si geessanii? Mana hidhaa keessatti dararaa akkamii sirra gahe kan jedhu irraa nu eegalime. Tole galatoomii hidhaan koo yeroo tokko qofa miti. Yeroo gara yerootti hidhamaatiin ture. Keessumattuu 2005 akka lakkoofsa addunyaa 1997 irraa kaasee minimum waggaa 4 yeroo 4 hidhameetiin ture sorry. Yeroo hidhame kana keessatti yeroo tokko Mayyuu Mulluqqee irraa gara aanaa ollaa keenyaatti gammoojjii dhaancee osoon gara aanaa golota burqaa deemuutti jiruun qabamee ture. Achirraa guyyaa 17 mana waajjira poolisii aanaatti gidirfamaan turichitti illeedha. Gaafa kaan ammoo Haramaattiin hidhamee ture. Hidhaan Haramaatti hidhame san nam tokko nan dhageenye maatiin kiyyallee waan dhagan yaadu. Tarii ijoolleen jallan achi hojiin turre achi keessa hojiin socho'u turre guyyaa muraasaaf hin hidhamee beekan sanii ni beekan jeena mana. Isa kanarraa walumaa galatti miidhaan hamaan fokkotaan keessattuu himuufillee nama ulfaatu gochi gara jabinaa kanarratti gaggeeffame isaan xumura 2015 kana qabame kana isa kanarratti naannawa jiddu galeessaattiin qabame akkuma miidiyaa garaagaraa kanaan dura ibsaa ture akkuma tuuttee VOA Afaan Oromootii fi OMN dabalatee Doorshabilee dabalatee organizeeshina miti mootummaa ta'an kan garaagaraallee hojiin illee interpuullee hedduun godhaatiin ture. Haaluma sanitti miidhaa yeroo sanitti narra ga'e ani Diseembar 16 qabame 2015 keessa yoo darbe miidiyaa tokko irratti akka dubbatametti wanni sun editing irratti yoo han wanna ta'e beeku malee gara 16 dabarsee ture. Diseembar 16 qabame 2015 keessa jechuudha. Wanni sun akka sirreeffamuun barbaade. Akkuma qabame humna xiqqaa mootummaatiin qabame xoor haayilan fidachii yala gale.
Ana dachi jalaa toora haallochi gallee yeroo san nama shan tochi ture nama shanan keessaa tokkochitti lubbuu dhabe jee yeroo gara yeroo dubbachaatiin ture isaan kaan keessaa dheengadda injiinar Cimsaalleen dheegaan biyyaa bahee booda marsaa lamuutiif dheengadda qabamee deddeebi'ee amma bahee jira. Anaa fi addaa murattaatiin injiinar Cimsaa Abdiisaatii isaan kun lamaan injiineerota 2007 akka lakkoofsa Bashaadhaa Jimmaa Yuunivarsiitii irraa eebbifamanii 2008 akka lakkoofsa Bashaa kana keessa bareedaa wajjin turre jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha barbaadeetanii. Lammii eedeetu illee akkasuma ijoollee shawaa jalduudha. Achi keessa wajjin turre bakka san keessatti fuulli keenya hidhaanu ture. Wal arguu hin dandeenyu mana balaaxaa jechuun siraamika kanarra qullaa keenya jiraachaa ture. Mana keessaa simintoo jechaadha waan qabnu. Keessa simintoodha. Waliin agarruu ruumii garagaraa turre. Ruumii garagaraa tana keessatti yeroo bakkitti nu qoratan bakka tokko nu qoratan. Kana yoo tokko bakka tokkotti hin qoratu moo? No. Mana tokko nu qoratan yoo siinju dabareedhaan nu qoratanii yeroo dhuma isachi keessaa fudhanii baasan yookaan anannaqanii eenyuu hin dhaga'u sagalee iyyanaan dhagaya. Waatee bar 24/7 bakka san keessatti boqonnaan hin jiru jechuudha. Kanallee tokkoon isaanii yaamanii gaafa qoratan hin dhageessaa waan isaan godhanis gidiranis sagalee isaan baafamullee hin dhageessaa isaanillee koo akkasuma dhagaan jee namana sa'aatii 72 keessatti marsaa 16 rarraasan kaateenaadhaan jechuudha. Kaateenaadhaan akkaan itti rarraafaman hin qabu. Akka itti rarraate kun miila kee ol deebisanii moo harkuma kee akka dhaabbatee jiruun gadi sirarraasan? Wanta san keessatti marsaa hedduu kaateen harka naqanii miila kiyyaan hidhanii sibiila tokko na keessa kaanii as keessaan na baasaniiti kan fuula gagganarra na galchanii rarraafamuu ture. Jilbi mudhiin jeetullee ilaamaan tana sadiraa kan dhukkubjuudha yeroo hedduu qabbanaa na dhukkuba. Onorree diijaa qabbanaa erga si'as fayyaa ta'e takkaan beeku. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u kan du'e caalaa niin jira murfa kanallee oguun waan tokko alhamdulillah jeetimaan shakkaruutti jira malee bishaan barmeela qabbanaa jiracha keessa si cuuban si baasanii quba miilaa tokko chinarraa baasanii kaampiin isaan baasanii kan immoo shanshalataan osoo faana keessa duubaan attumanii xiqqeensi kun kulkuleetu akkamatti bishaan fuudheetu kun irraa bahee eegaan makkalaa dhaqan irraa bahee. Keessatti kan akkasii godhan kun horiidhaa kam keessatti? Toora haayilochi mooraa diriirinatii dachii jalatti jechuudha. Egaa guyyaa muraasachi nuti jiranii asaffaadhaa asfaa'u niin jedhamaa jeemuudhaan sun hedduu iyyee sagalee laayyoo ta'e tokkoon dhaamsa dabarsee yeroo sanin mucaan tokko lammii eddeetoo namni jiru kun finti ba'ee jira. Addaamuudhaatu balbala isaa sanitti dhiyaata. Addaamulleen yeroo gara yerootti miidiyaa Oromoo irratti appilaayii godhuus erguus akka sagalee kana baasee kanatuuf I think waan tarii yeroo dhaban ta'a dubbachuuf yeroo arganne fedha osoo qabu miidiyaan Oromoo dubbisuu carraan arganne jechuudha barbaadeeti. Achitti inni wareegame yeroo dhufu anaa itti aanee bahe qorannaa dhiiga isaa kan akkana dachii guutanii jira. Maal dhageessee eegaa inni du'e booda xiqqishoo ni rifatan hinnaan jechuudha. Mana hidhaa keessatti du'e jechuudha. Achumatti du'e. Kan ajjeese kana hoo warra tikaate immoo egaa akkati jette bakki kun bakka mana murtiilee nama geessan miti bakka dhoksaati jechuudha bakka mooraa waraanaati. Mooraa waraanaa kana keessatti kan tume ajjeese humna tikaate immoo waraanachi keessa jiranudha. Waraanni militarii namni uffatee illee nan jiru achi. Mooraa diriirnatiiti moorichi mooraa diriirnatiiti. Sibiilii uffatanii jiranii isaan kanatti maal agartee maal dhageessee naan jedhan mucaa isin asitti jabeeytanii ajjeeftan sagalee isaatiin dhageen jeen maal akka ta'e beektaa naan jedhe isa ta'uu beeku bal'oo sagalee isaa dhageetiin jiraan jeen yoo baatanii himtaa naan jedhe niin himaan jeen. Kan addaa murattaatiif hin jira cimsaan naaf ragaadha. Niin himaan jeene maaliif himtaa jenna anis yoon ajjeeftan na ajjeesaa anan malee yoon bahe taate yoon duubaadhe numaan himaan jeen. Marsa yeroo gara yerootti du'uu isaallee dhibbatti kan mirkaneeffadhe. Mee du'uu isaa kan akkamitti barte bakka adda addaatti hidhamtanii jirtu? Bakka adda addaatti hidhamne ture gaafii bareedaadha. Osootumaan cal godhan achiin dura osoo sagalee
ol fudhachuu hin dhoowwin duratti like dadhabsisanii sagalee isaa daawun godhanii suuta akka inni dubbatu taasisan duratti ani dhaabaa Asaffaa Asfaawiin jedhama lixa shawaadhaa ta'e mirkaneessee jira nama san barbaadaatiin turellee akkuma koo amma fakkeenyaaf ani maqaa gara sadii fayyadamuun ture maaliif dirqamni qabsoo biyya keessa yeroo deemtu maqaa mogoos jira maqaan nickname jira kan itti fayyadamtu kan koodiidhaati tarii santoo mala wanta kanarratti addi bilisummaa Oromootis yoo isaan hojii kan namni sun hariiroo kan qabaatu taate ifa kan godhan jeetiin gabanumaan dhaamsa kaa'u barbaada. Yeroo inni tuumamu san ani qaama hulaatti jalaatiin akkanatti qaamni xiqqoon takka jirti. Miilli koona hidhaadha balaa xaara shorroqeetiin akka ijoollee maanta nafraniin deemuu bartutti ilaaluu ture. Dhiigni isaa achi deemee dhufee na bira gahe. Osuma waywaatuutu kakakakakak jee calji hafuura baase dhabe. Yeroo sanitti guutuun isaanii ori'anii dhufanitti wacanii anattis cimsattis addaamuttis balbala bananii maal dhageessan jedhanii gaafii wal fakkaataa nu gaafatan. Gosuma takka gaafii wal fakkaataa nu gaafatan jechuudha. Mirkaniin ifatti sinirraa kan ta'edha. Dabalatammoo inni dhufee anniin hima jennaan kan akkas jennaan kana jedhanii isaan waan jaanila idoonnoo gaafii akkasii gaafatanii jiranii waan isaan deebisaniif ani hin beeku. Ani inni himaan jedhe. Akkamiin himatti dhiiga isaa kan arraabe dhiigni isaa osoo deemuu balaa xaarrachi dhufe dhiiga isaa kan arraabe dhubbinaan jedhe. In arraabu jeeni amma natumanii uleen naaf qaama taate rabbi biratti haa ga'u nattuun dhagahamne uleen sun waan sidii buka isaa eegaan achirraa bahee gara maakalaayidhaan fidanii maakalaayii gaafa na fidan eegaan guyyaa 8 taa'ee booda mana murtii yoo kan dhiheessine manni murtiidhaa duraan fudhatu jenii maaltu kana si godhaniin isintu kana na godhe jeeni ijoolleen hedduu na gargaaranii haa galatoon ilmaan Oromooti kun ogummaa fayyaadhaa warra baratantu jira ogummaa jabeenya qaamaa warra beekantu jira hidhamtootuma keessa isaan xiqqoo dandamoota ulee irraa qaban hedduu na shukkuumuu turan qaama kiyya kana namoonni yeroo sanitti shukkuumaan hedduu na gargaaran keessa dastaa baateedha amma biyya kana jira obsumaan uumaallee ogummaa fayyaa barate jechuu barate ogummaa fayyaatiin isaan hedduu na tajaajilaa ture jechuudha akka dastaan ogummaa fayyaa osoo barate osoo hin taane ogummaa shukkuumaadha maaliif ispoortii nama dalagu waan ta'eef hedduu na gargaaraa ture kuwwanis waan danda'aniin mana murtiitti isaan akkanaan dhaleessineef gara guyyaa qabamee guyyaa 10 wanti itti dhalaa mana murtiitti jechuudha. Maaliif ijji kiyya kun na buruutuu turte akka carraa ta'e yeroo nii fi isaanii wajji wal qabnu san yeroo isaan naqaman siivilii uffatanii naqamanii jawwaala harkatti baadhee deeme telefoona jechuudha. Niin dheeran san. Naan dhahee yeroo ni firda'u isaan lama isaanuu boolla chaayinaa takka akka karaa maddii jira achitti hin kukkufanii dhumarraa kun dhufee na dhahe. Bakka isa dho'itee funyaan kana keessaa hin funuune namni sun yeroo sanitti funyaan kanarraa bakka isa dho'amte san dhahuu qabna jedheeti hadiida kanarra kaaniiti natti dhiite kopheedhaan. Sibiila jecha. Sibiila akkas tasirra na kaayati natti dhiite funyaan kiyya kana lafee funyaan ittiin na cabduudha ilaamma. Sayyoota sanii gara bitatti akkas taate idoonnoo ijji bitaatullee wajjin na dhaamte ija kiyyee mana dho'itan jennaan achuma keessanillee natti deebise boksiinillee jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan damma ilkaan kiyya kun warri mana hidhaa kana keessatti situmaa turan kun afaan maalii haasawu? Afaan Amaaraa haasawu. Cita afaan Amaaraa haasawu. Ilkaan kiyya kun amma tanis kan waan jabaan hin qabdu buutti jirti. As immoo dhiyoota nama irraa fottoo gana dhukkubbii nama raachite fira baasas na dhiite kophee shibshibii foolisaa sana na dhiitame. Walumaa galatti dhiibbaan achitti narra gahe amma qaama ormaa tokko qabaniin lafaan fuudhan takkatti kun wanta safuus jedhamuu miti wanta like mana yookaan diriirii sana otoo jirtan bakka tikaa jirtanii mana murtii si dhiyeessan moo achi baasanii bakka biraa achi baasaniiti gara gaafii bareedana gaafattee guyyaa 5 achi keessa turan cimsaan guyyaa 6 ture cimsaa fi addaan guyyaa 6 turan. Lammiin guyyaa 15 ture nu dura jira lammii ejjeta kun du'a mucaan du'e irratti uleelleen nu dura dhaabbatti bakka san keessatti jechuudha hin hantee I don't know achi nu fuudhaniiti fuula nu hidhanii guutuu keenya ani ijjiti yaa'u maaliif fuulli kiyya hanqin takka nagahee jira waa takka narku kun isa jenneen ijoollee ija ni hidhan isaan gubbaa naqaanii
ankaraalee akeekkataatiin deeme maaliif fuulli kiyya hidhaan hin jiru yoon gadhiisee waa takka argu xiqqoon akkasitti akka bareedutu akkasitti argaa kan amma ijoollee lakkoofsi torba turan gaafa amma akkalaa dhufu akkamitti kan itti dhufe ni hubatanii dhaqee wayitaan achi dhufu na qabanii buuka kiyya maallaqa irraa qaba buuka kiyya irraa fudhanii jawwaala moobaayila kiyyaa fi waan hundachi naa galmeessanii mana hidhaadhaa galee mana hidhaa akkalaa egaa akkuma ta'e lakkoofsi torba kamana fincaanii taane saniin galee turtii ji'a afuriif guyyaa muraasaa booda achirraa ka'ee Oromoon gaafii hedduu gootee namni kun asitti isintu kana godhee fidee waxa wal'aana jennii isaanillee gaafii nan gaafadhe takka irra dhaabbatanii puush godhanii manni murtiillee yoo irra qabaatan ragaa kana jaati kan araadaa jiru sun jechuudha. Waan taateen beekuun gosa siidhaa saba warra 11 kana fakkaatti naatoo namaan qabdu kanuma tokko kana ilaalteetuma kan amma isin maali ati naan jetti maal balleessi naan jetti isaan magaafadhu jeeni ragaa rakkabdanii na irra qabna janii ragaa dhaleeffadhaa guyyaa kanaa yoo ragaa qabaattan jettanii irra hedduu kan na gargaarte poolis federaal hospitaal keessatti naannawa meeksikootti argama hospitaal sanii kanuma federaalaa kana ijoolleen Oromoodhaa maqaa isaanii kaasuun barbaanne ogummaa fayyachiitti baratan galatoomnee carraa kanaa kan argan taate dhukkuba fayyasan irratti hedduu waraqaalee naa barreessanii akka dhukkubaa jiru sadarkaa hamaa rakkaan jiru naa barreessanii san fuudhee gara mana murtiitti wayitaa waraqaa san geessu waraqaa sanichi fuudhee harkaa jira. Poolisa sirkaa jira jechuudha. Poolisii mana murtiitti waraqaa harkaa jiran waraqaa dho'iseetiin fuudhee geeffadhee isaan galchitanii halkan maaqalaa itti duraanullee xiqqishoon irraa dandamoota horattee turtee akka ajaa'ibaa na cafa kan eegisu jechuudha. Waraqaa san fuutee mana murtii maa keessatti taa'inaan guyyaa kaan manni murtiidhaa Neera dhufee wanti muu ibsadhaa taphaaqaa naa dhaabbatee ture ijoolleen Oromoodhaa kan naannoo shawaa jirtu naa bittee taphaaqaa naa dhaabdee jechuu barbaadeetanii wayitanii dhufutti ani guyyaa muraasa booda sii baha janiini sumarraan April 27 2016 keessa namoota 14 wajjin bahee achi keessatti gaa maal akka mudataa ture. Egaa waa malee manni naaru jedhan amma kana waan ta'e haasaa turreef yeroo darbe dookumantariin tokko dhiyaatee ture. Dookumantariin kun miidhaa namoota mana hidhaa keessatti dararamaa turan irra qaqqabeedha. Hedduun isaanii kan akka kaffaaloo miillirraa citee kan iji miidhame kan gurri miidhame kan qaamni laamshee egaa karaa televiziyoonaa kan biyyoolessaa biyya Itoophiyaatiin argaa turre. Mana hidhaa sana maayikalaawwii keessatti namni hedduun boolla keessatti hidhamaa bakka bofti jiru keessatti hidhamaa bishaan qabbanaa keessatti dhaqee nama hidhuu nama fannisu nama dararuun kan jedhudha. Egaa akkuma mana hidhaa maayikalaawwii sana keessaa gaaffii hin qabu. Anis illee bara 2011 naannoo ji'a afuriitiif achi keessan ture. Hedduun isaanii afaan Tigreeffaa dubbatu poolisoonni achi keessa. Akkasumas hoogganaan iddoo sanaa garuu nama Rattaa jedhamudha Oromoodha. Egaa Rattaan kun illee yeroo sana yeroo nama tumaa ture nama reebaa ture argaan ture yeroo keessanoo ati ani bara 2011 sitti isinoo bara 2015 keessa mee mana hidhaa sana keessatti maal isin godhaa turanii namooti isin tuman kunoo namoota akkamiitii mee kana hordoftoota TV ONN'f mee waan beektu kana nu jedhe. Tole galatoomi Rattaan numa jira mallee jira. Rattaan ammaan tana komandara beekamaa ta'ee jira dhiiguma uleedhuma akkasii nama tumsaniini ammaan tana nama tumsiisaa furtuu qabatee akkas deeme nyaara naddaraa kaatee nyaara kanaan sillaalu abbaan barbaade sitti cafaqaa oolus akkanatti gargalee sillaalu jechuudha dhiiga sadiin isteeppii sana dhagahee jira gaafa naan achi jirutti amma turtii afurii foyii kana keessatti kan qabu sanitti amma namoonni achi keessatti nama tumuudhaan beekaman sadarkaa jabaa qaban keessattuu kan Usman Umar farra ilkee yaasee fi piinsaadhaan ijoollee irraa qeensa yaasaa ture kan du'a nu mallatteessisiise amma baay'isawee maakalaa keessatti illee du'uun fedhaa jee jala muree du'uu ni mallatteessitaa naan jedhan ni mallatteessi jedhee du'uun namni mallatteessi anaa fi Usman nama na yaada dhukkee isaa baay'isawee anaa fi Usman Umar sabbooqaa
jaarsi tokko warra godina shawaa kibbiltaa kana walisoo obbo Warqinaa Dirribsaa jedhamanii nama ganna 54 isaan lamaan namni du'a mallatteessan ana dabalatee nama 3 turre jechuudha. Ergaan du'a mallatteesseen booda jala muranii miidhaa xiyyaa sana arganii an jiraachuus hin barbaanne. Maaliif akki nan keessa jiru hedduu fokkisaa waan ta'eef yeroo sanitti already anamma wanta san hin dagadhu malee deebisee yaadachuun barbaadu mataa kiyyaaf jechuudha. Maaliif wanti amma dokumantarii kana soofillee waan kanarratti illee interview kanarratti illee godhuuf akkuma isin amtaniin hayyameef maali jijjiiramni ammaan tana dhufe kun bifa kamiin akka qabamuu dhufe qabee fi akka dhufee fi akka kamiin akka qabamuu jijjiirama kana qabachuun danda'amu hamma tokko yoo biyyaafillee uummanni Oromoodhaafillee ifa ta'e waan hawwii godheeti malee carraa miidiyaa irratti illee bahee dubbachuudhaaf yeroo xiqqoo ni danqee ture. Qabxii kanatti yoo kan isii deebi'u taate Abrahaam Zawduudha namni sirriitti dhiiga Oromoochi keessatti dhuguu ture Abrahaam Zawduuti. Maqaa isaanii kana namni biraa tokko baasuu hin dandeenye. Ammaaliif hin baasuu dandeenye. An qorata 17 na qorate. Poolisa 17 jechuudha. Dhumarratti hamma hogganni namni 6 na qoratu takkatti. Hogganni 6 gaafaan hangaafii gaafadhe takka. Hogganoonni qoftiin dhufanii gaafatamu caa kana dadhabne jedhanii. Maal balleessitan jedhamtaniitu kan qoratamtan? Ani gaafii hedduun gaafadhaa hin sodaadhu. Akka barbaadeen jaaniin arrabsaasi. Sanirratti Abrahaam Zawduudha kan amma ittiin si dhufa qabxiin gaafii gaafate kanatti deebi'a. Abrahaam Zawduudha Sannaa'itii fi Burtukaan namni isaan sadeen kun qoratan minimum fayyaa ta'an jee gara fuulduratti illee hin yaadu guyyuma eeggataa deemna malee uleen isaanii gosa kam akka ta'e uummanni Oromoodhaa ifa ta'uu qabaa namni achi keessatti illee nama xuruurse isaan amma kana jechuu barbaadeeti. Kan keessaa qorata 17 na qoratan keessaa gara maqaa nama 567 baaseetiin ture. Akkamitti baafteen gaafii namoota hedduu ta'uu mala ani afaan Amaaraan beeku akkasin hubatama akalaan guutuun. Anammoo naan dhagaa sirriittiin dhagaasi mudattiin haasoo hin barbaanne malee. Yeroo sanitti isaan kun akka kaartoonatti nallaalan gara afaanii kanatti nabira ta'anii waan barbaadan haasawan. Gartee waan barbaadan yoo isaan haasawan kan ani seeviin godha. Maqaan jeneraalee achitti xoraayilochitti gaasheedha maqaa waliigalee isaaniitti walii yaaman. Maakalaawwitti immoo akkuma kanan dura miidiyaa biratti illee dubbachaa ture sila kabbeedha. Achitti maqaa isaanii baafadhee sammuu barreessee maqaa hidhamtoota achi keessa jiranii sammuutti barreessee walitti dhihadheetu maqaa isaanii baree fixee eegaan gara fayyaatti fuula godhadhe booda maqaa isaanii sanillee gaafaan bahu nama 196 maqaa hidhamtoota Oromoodhaa kan wajjin turre maneedhaa kan keessa wajjin turre baaseetiin jira. Sammumatti barreeffadheetiin achitti waraqaa irratti bahee barreeffadhee muraasa isaanii waraqaadhaan achuma keessaa nama kan nadde gaafa haalli naan jee kun san ture. Maneedhaa ani amma ture isa maakalaayii kana keessatti ijoollee miidhaman 1-2 miti. Namoota amma dheengadda carraa miidiyaa OMN'dhaa wajjin yeroon godhutti yeroollee nu saamee akkumaan tanaasoo kanatti wanta sayyoon galu hedduu sammuun koo irratti hedduu yaadachuun barbaanne waan saniif dagadde keessaa namni dagatamuu hin qabne ijoollee mucaa walloo tokko jira gadi isaan beekanii qilleentotti kan dhiibbaan sana dhagahee jaan eegaan hambee dhiibbaan sun kan dhagahee eegaan hambee boodaanii aada marii jaama. Saat seenaan isaa ture bira mataa godhuuf jechuu barbaadde gamoo kanaanii gama biraan dabalaa abarraa illeen du'ee jira janachitti gaaddisaa namni ijoolleen du'eetii jira jettee ijoolleen ammaa namoota bahan keessatti yaadu ture itaan dhagoo hedduun gaddi ture maatii isaaniitii illee carraa jibinaa gamoonni hawwuufi barbaada. Warra lubbuudhaan hafanoo kan jedhudha. Warri lubbuudhaan hafanii du'aa jiru gidduu jiran kan akka gaafaan ampuulii hiikkadheessan ampuulillee hiikkadheen ture mana fincaanii seenee ibidda kanaan qabadhaa addan achittis ijoollee tanillee rakkisuu ofilleedhaaf
jireenya gaariillee jiraachaa jiru yoon wanta ta'e wanni an beeku tarnaa fi rabbii walitti beeynu jira iccitiin sulleen harkaa bahuurra jee tarii push godhamee iccitiin kun harkaa bahaa jee rabbii galanni haa gahu wanni harkaa bahamillee hin jiru ampulillee hikkadheetiin ture ampulii jechuun ifaa kana jechuun tirikaa hin qabadde jee harkaan maal gochuudhaaf ampulii kana hiikte dadoo sanirra ulee sanirratti sin ajjeesan si guraaran gartee sin ajjeesanii sin jiraachisanii gaafii tokko guyyaa tokko keessa marsaa 5 ol si gaafatan wanti kan wanti ati beektu hin jiru wanti ati beektu kan ati hin beekne jidduu wayitaallaan wanni qabatamaatti argamee na gaafatan tokkos jira san yeroo biraatiin itti deebi'a san seenaaf dhiifna kanarratti hamma suuraatii qabatamaan achiin fidanii takkatti so isa kanaaf isan aaree emotional ta'ee ammaan tirhaa qabadhu tokkotti namoonni immaan tana gaafa san mooraa keessa jiran humna diinaa harka jiran mana hidhaa keessa gidirfamuutti jiran sayyoo goote tokko lubbuu teetii dabartee qabsoo irraa tokko obboleeyyan kee jaallan kee bakka biraa jiran dabarsitee kanuurraa karrarra uulatti fulleeffama garuu amma namoonni bahanii miidhaan achi keessatti irra gahee mootummaanis waa takkan godhiniif ilmaan oromooleen hamma danda'an push godhanii wanni isaan itti kannan sun yaalaaf carraa hin milkaa'iniif kan jiru kan hafe jira isaan keessaa ammaan tana Tamasgeen Saggaayedha ijoollee jiddu galeessaati shawalidha haalli inni irra jiru hedduu kan nama jibbisiisudha miila isaa achi keessatti dhabee qillee jilbaa tana hin qabu hospitaala federal hospitaala sun taane hospitaala sun maqaa dagadheen ture Addis Ababa Police Hospital Addis Ababa Police Hospitalitti ji'a 5 fi guyyaa 20 takka akka inni bakka jira offline jira waan takka informally bakka san keessa ciisee nama baheedha dabalatuma miilli isaa kun diriiree tikkanatti kilaanchiidhaan deemutti jira carraan hospitaala biyya keessatti yaalamuu kan dandeenye jala sararamee itti himameera maal qaama isaa eessarraa miidhaan qaqqabe miila isaa kana tokkorra miila isaa kana qaama guutuurra osoo jennee jirru kan ammaan tana hin danda'amne sibiila qaama isaa kana keessa miila isaa kana keessa jechuudha killeen jilbaatuun irra hin jirtu miilli isaa hin cabu jechuudha diriiraadhuma kana deemaa saluttuu yaala dhabeera jechuudha baay'eeti kanaaf carraa hindiidhaa biyya hindiitti appilaa godhanii biyya hindiitti illee carraa kana yaaluun hin danda'amu jedhanii piroosesa birarra jira piroosesa sanirratti immoo maallaqaaf rakkina keessa galee akka jiru waahiloonni isaa hedduun naa ibsanii turan ilmaan oromooillee amma carraadhuma kanaan namni rabbiin dandeessise namni kun haadha warraa nama seenee akkanan taane qabeenya namaa hatee akkanan taane akka bira dhaabbatanii kan walii qabsaa'uuf taa'uuf abdii horan jechuudha namni tokko yoo nama tokko kan akka bira dhaabbatte amma baay'ee zawee yani ilmaan oromoodhaas gargaarsa isaan naa godhan akka isaan itti bira dhaabbatan hammam takkaan oromoof qabsoo tana bu'aa buuse kan jee of nagaafachiisudha. Tolega egaa amma kan turetti himte kun kan jaala kee mana hidhaa keessatti dararaan irra ga'e ati yoo iji kee yeroo ammaa si dhukkubaa nazaara kaa'attee deemtaa halkanillee sitti dimismisaa haala hamaa keessa jirta iji kee kun maalirraan ka'eetu kan miidhaan sirra ga'e? Bareeda iji xiyya akkumaan duraan siin jee achitti na dhaame iji xiyya kun ammaan tana haalli inni irra jiru hospitaala gara 5-6 oliin deemee ture sanirratti qoricha manaa kananii turan osoon kanattiin seenin dura gara walisottis aarrii nyaara xiyya kana nagubee ture ibidda gaafa san gara lixa oromiyaatiin imaluutti jira lixa oromiyaa kana keessa bakkoota garagaraa socho'een ture hamma ayiraa bilisoorraa hamma beekiif najjoo dabalatee naqamteedhaan baakkoodhaaf sireedhaan hamma dambitoollotti jechuudha wadee bara ibini hamma daangaa daarfuritti ijoolleen oromoodha amma achiraan argaa jiran yoo ta'e ni hubatanii gaafaan gara san deemutti jiru hiriira guddaatu jira walisoo kanarratti achirratti illee nyaarrii kana na gubatee ture ibiddatti seenee harkaa ba'e waan yeroo sanitti waan ibsuun barbaanneetu jira yoon gamasitti deemu
qabamurra jee ibidda kanatti goommaadhaas waa hundi gubatee kanatti ta'u jiru kana keessa fiige bahe ibidda kana keessa cinna jalaa farisaan illee guyyaa san illee jiru nyaarri ijaa hunda gubatee jira dabalatammoo guddaa miidhaan kun kan irra ga'e mana hidhaa maakalaa keessatti kan inni koree gosin jetti sibiilaan dhahame kanarraa kan ka'edha as garagalee ergaa mana hidhaatii bahellee fokkosii yaala kiyyaaf ijarratti hin kennine qaamni namni hidhame hedduu waan jiruuf qaama jiraachuudhaaf jiruu namaatiif jiruu nama godhurratti dhiibbaan guddaa waan irra ga'eef ilmaan Oromoolee biyyoota garagaraa irraa kan na gargaaraa turan haa galatoomanii gargaarsi isaan na erganillee wanti isaan na godhanillee ani gara yaalaatiif xiyyeeffannaa xiyyeessan irratti ture jechuudha. Isa kan akka sunnaatti ilaale yeroo sanitti ammaan tanaafillee gara ji'a 4 xumureetiin jira gara 15 akkasii tokko kan qoricha xumuree ergasii minimum ji'a 3 hamma ji'a 6 waa kan barreessine waa dubbisuu kan ibsitu yoo ta'e bilbila namaatti yoo bilbilte malee namni si bilbilu akka haastu yoo ta'e malee akka waa hin barreessine ni jiru jechuudha yeroo amma wajjin turu kana leellisaa saayiba kiyya tokko wajjin ta'a isa wajjiniin waan ta'e tokko akkaawuntii kiyya irratti yoo barreessu barbaade yaada kiyyallee kan maxxansu ta'e godha malee barreessaallee hin jiru jechuu barbaade ta'uu galatti. Waanuma ifa guddaa qabu hin dandeessu jechaadha. Waan ifa guddaa qabu hin danda'u keessattuu ijji bitaa kun kan nafa isaa gadhiibata. Kana keessatti maqaa maaliitiin hidhamtanii turtan yeroo sana? Dhalli Oromoodhaa maaliin jedhama maqaa kun obbo Baqqalaaf Dajanneenu Abaawoodhaan himatame. Kun waan mamii qabu miti. Oromoo ta'uudhaaf hidhamta jalqaba Abaawoodhaan himatamta. Kanarratti ijoollee wajjin mana hidhaa keessa turre amma kana jechuun parsanaalee dhimma koo yeroo gara yerootti deddeebi'ee ibsaa oolullee ammaan shookna godhu tokko ga'ee jira. Maaliif yoo kan naan jitu taate isaan na caalan meeqaantamaan mana hidhaa keessa hamma yoonaa rakkataa jira. Hamma yoonaa hidhamtoonni siyaasaadhaa hiikaman jedhanii miti itti dhufna qabxii hedduudha namoonni hedduun kan hidhaa animma baay'ee gaafaan baharra jiru manneen hidhaa baha Oromiyaa keessa jiran tokkoof lama miti kan irra deemu guutuu isaanii keessa deema maaliif jaallan kiyya kan inni wajjin ture 1999 akka lakkoofsa Habashaadhaa wajjin barumsa fudhan kan gara 2000 takkarratti namiraa qabaman nama 78 ol onaan gaara mul'ata burqaa tirtiraatti ijoollee 78 ol dhumarratti nam sadiitu dabalame inni gara nam 83 geessi ijoolleen sanii isaan san keessaa muraasni isaanii amma dheengadda kan hidhaadhaa bahanii jechuudha. Kan achitti dhumaniis jiru amma isaan keessaa shamarree Faatimaa ishee Aammee nama jedhamu yaadadhaa dabalatammaas Samiiraa Mijoo jedhamu sakkaa yaadadhaa Daayinaa nama jedhamu hidhamee ture isaan kunneen hundi ijoolleen tun addeellee mooraa addeelleetti poolisaa bakka ta'e jedhaman booda addeellee dhufanii addeellee irratti ani yeroo saniif warra harka isaanii seenine jechuudha. Egaan gaafatan biyyaa biyyatti hin deebine. Hin qabamne jechaadha. Gaafatan jechuudha. Harka warra bee isaan san erga naannoo dhaloota kiyyaa sanii fudhanii gara godina kan ol dabarsan gaashiree mana hidhaa addeelleedhaatti hidhanii deddeebi'ee kallattiin osoo hin taane alkallattiidhaan naannoo sanitti fidee namoota hedduu gaggaafachiisan ture toora miidiyaatti namoonni argan hedduutu jiran nama beekan jetti namana namoota goonee achitti gaggaafachiisan ture isaan sanii adda facaasanii manneen hidhaa garagaraa keessa jiran jaallan sallaaluudhaaf hamma haalli naan jetti hanga naannoo san keessa jirutti deddeebi'aatiin ture san keessa namoonni bahan ijoolleen Faatimaa Sheekaatanii Sinjuutinii fi Samiiraan turillee mana hidhaa sanii addeellee irraa ka'anii gara sabattanyaa mabraa bakka jedhamu jira naannoo Saappiyaan kana mana hidhaa sanii achi keessallee gara turtii ji'a muraasaatiif turanii gaashiree diredhaa guddoo keessatti akkuma beekamu gochuu wal fakkaatan aslii Oromootii fi urjii dhaabaa faarra gahuu ture kan infinees qannoo irra gahuu ture inni sun namootuma muraasa kan dhageettii keessaa qabuuf sun dhagame malee isteeppii sanitti gochi kasii sun irratti gaggeeffamaa ture keessa ijoollee lamaan tana isaan kunneen amma Faatimaan tun erga sirraa mana hidhaa kanaa baate biyya keessaa baate Keeniyaatti kan lubbuu si dhabdeedha jechuudha miidhaa dhuma sanirraa kan hafe kan ka'e jechuu barbaadeet miidhaa dhuma sanirraa kan ka'e isaan keessaa dabalatemmaas namni seenaa ijoollee tanaa ammoo kan kaasuun kiyya barbaachisaa maali nam tokko qabsoodha. Dokumentari irratti dhimmichi kun xiyyeeffannaan siilleen wanni kun kaafamee fi namoonni
amma kan naannoo guyyaa sadiitiin beekamu 78 san keessa amma namoonni mantara lubbuudhaan ni jiran jee wanti godhu Kamaal Aliyyi fakkeenya fudhachuu ni danda'a Ibrahim Darasaa fakkeenya fudhachuu ni danda'a Hassan Mammafaa fakkeenya fudhachuu ni danda'a ijoollee boka gargaarisanii akkam keessa akka turan akkam akka isaan irra gahaa ture fi akka namni kamitti akka isaan biratti dhume tokkoof lama miti baay'ee mallee Hassan Ammee nama jaamu tokko dheengadallee kaasetiin ture nama hedduu walitti dhiyaachuu turre keessaa dheeysatti wal barre naaf inni ono gogo dheeysa bakka jaamutti wal barre mana isaaniillee osoo beeku wal barumsi kallattii hedduu qaba isteeppii san irratti maakalaa keessa wayitaan dhufu maqaasaa gaafaan argan hedduu natti dhagahame ture maaliif isa qaamaan hin beeka ani waraanuma keessa jira bakkoota garaagaraa deemeeti adda wal facaafamee eega jiraate eenyu bakka kana akka jiru beekuun turre duusaa achitti arge namoonni kasii tokkoof lama miti ammallee gama biraatiin Khaliif Roobaa namni jaamu kun 80moota keessa kaasee hamma 98 barumaa nuti sochii eegallu sanitti nama mana hidhaadhaa galeedha. 82 irraa kaasee amma 98 nama qabsoo godhaa turedha. Bakka itti qabame feesitti akka qaban beeku. Amma naannoo inni jiraatu godina Harargee Lixaa aanaa magaalaa Ciroo keessatti. Bulchiinsa magaalaa Ciroo jalatti miidhaan jabaan akka irra ga'ee qaama isaa kanarra rasaasni meeqalleen qaama keessa akkuma jiru wantoota hedduutu odeeffamaa jira. Mootummaan gama kaaniin hidhamtoota siyaasaa hiinee jira jecha namoonni akkasii sun mana hidhaa keessatti hafuun ammallee mana hidhaa keessa jiraachuun waan shook nama godhu kunis gaafii uummanni Oromoo hundinuu jechaa fi gocha mootummaa amma deemu jiru kana walmaddii kompeer godhee ittiin ilaaluudhaaf kan isaan kakaasu kun kana ta'ee gara qabxii xumuraatti yoo kan si oofu taate fakkeenyaaf haalli biyya san keessatti deemaa ture fi haala mootummoota dabranii walmaddii kompeer godhee ilaaluun muuxannoo sanirraa waan tokkoof lama dubbachuudhaan fakkeenyaaf 1880moota irraa kaasi Calanqootti maaltu ture aanolee walloo irraa kan hafe asootu bara mililiksan irraa dhufnee Haile Sillaaseedhaan gara dargii kana dhufnu taate garaagarummaa mootummoota sanneenii maali jennee waa hunda waa xiqqoo akka nama seenaa tokkotti ilaaluun irra jiraachuu qaba fakkeenyaaf dargiin Haile Sillaasee kan caaleen mareet laraajuu jecha jiru qofaan uummanni xiqqishoo asseeptii isa godhatee yaada isaa butatee fudhate. Ihaadiqoo maaliin dargii caalee jennee yoo kan laallu taate namni hundinuu afaan ofiitiin haa baratu jedhe. Ajjeechaan gaafa dur ilmaan Oromoo akka itti fuftetti jirtu sun taakkoo takkaa miti birkii takka duuba waan deebitan qabdu yoon caalte malee afaan afaan damma godhatanii waan jirudha. Amma 90 takka asitti namoonni wareegaman 1000 mallastu aangoo qabatee sirni mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru amma yoona ani akkaan ofii hubadhutti sirna mootummaa Ihaadig. Maaliif filannoon gaggeeffamee jiru sagalee wayyabaa kan uummanni Oromoodhaatis uummanni addunyaadha guutuun biyyattiidhaa gaggeeffate hin jiru bifa sanidha jijjiiramni dhufee jira moo jijjiiramaa kana ittiin dhumarratti itti dhufa. Isa kana keessatti wanni eeggamuu qabu mootummaan ammaan tan aangoo irra jirus anaaf adda baasee kan kaanii caalchisee akka nama tokko yoo Oromoon barcuma korte jedheedhaaf xiqqoo parsanaalii ofiisaatiif baga gammadde jedhuu ni danda'e malee haalli maan tana itti deemutti jiru kan dursanirraa adda wanni jechisiisee na laalchisu hin jiru jechuu barbaadeeti. Jijjiirama siyaasaa tooftaa haaraa yoo ta'e malee yoo ta'es Oromiyaan Itoophiyaa uummanni Oromoodhaa bulchuu keessatti mirgi Oromoodhaa yookaan saba Oromootiif hin fayyadne taate wanni ichi keessaa faayidaa uummanni Oromoodhaa argatu jiru. Kana yoon siin jedhu osoo jiran dhukkubin dura ji'a 4 mootummaan Itoophiyaadhaa ammaan tana Abiyyi dhufee aangoo qabate keessatti amma ji'a 4 ol waa barreessuudhaa beetiin jira. Nama 440 takkaan galmeesse. Maali warri galmeessite kun? Biyyoota daangaa irratti warra dhuman sooshaal miidiyaa folooyin godha. Biyyoota daangaa irratti jechuudha. Daangaa irratti jiddu galeessatti bahaaf lixarraa kaabarraa gara wallootiif gaafa ibina affaaree wajji walitti jiran san irratti dirree dhawaa irratti cinaaksanii fi baabbilee irraa ka'ee ora burqaatiif tiraamajuu irraa kaasee. So kana kibba mooyaalee jechuun
hararge lixaa tanaa guddina irraa kaasee hamma gaditti baalee dabalatee jechuudha. Kana waa hedduu as keessatti ilaaluun nama jiraachuu qaba. Sanni kallattii takka ilaaluuf nama jiraachuuf qaba. Namni kun irra kaleessa fuudhee kaleessa aangoo irra dhufee waan kan hundaa'u dhaabsisuu ni danda'a. Wanni jedhamu tokko xiqqoo namatti ulfaata hin danda'u illee jennee illee obsuu illee nama jiraachuu qaba. Maaliif duuti Oromoodhaaf qaama kanumaan wal qabattee mucaan tokko maal naan jedheen gadda wal garree gaafa haati warraa xiyyaa duutu san haadha warraa xiyyaallee mootummaa kanaatu sababa xiyyaaf jecha biyya baasee duute I think dhagahuun of xiyyaa xiyyaadha Faatimaa Urgee jenna rabbi rahmataa godhuu fi yaaboo nagaa fayyaadha barga gaafa haati warraa keessi duutu san duutiin nurra keessitee nam kudha lama qabee takkatti awwaalle kanaafin baga sirraa duutellee siin jechuudha beenaan jee duutii akkasii irra rakashecha irra ammallee wanni deemutti jiru biyya san keessa akka so amma kanarratti warri hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamanii jecha isaan miidhamaniif beenyaan haa kafalamuu jecha warreen kafalamaniif beenyaa kamtu kafalameef warreen miidhamaniif kiraanchii wanti daakar namee qofa argeetiin jira akka nama tokko sobal marrankaanii Tafarraa kafaaloo tafarraati san argeetiin jira sanii achi waan godhamin beekanii namni akka tamasgan kun osoo keessa rakkatutti jiru namni akka Khaliifaa Roobaa yookaan Yaaddisaa Roobaa kun osoo rakkatutti jiru ijoolleen maneedhaa irraa bahan akka namaan reefu siin jee kun qamara liyyee kanii siin jiru kun osoo maneedhaa biyya keessatti rakkatutti jiranii namoonni kun qabeenyi isaanii maatiin isaanii waan qabu maneedhaa sanitti itti geessuudhaan hongahe yoo bahu akkam akka ta'u kanarratti osoo namoota san walitti hin qabin warri buqqee osoo lafan qabaten lafa qabatee bifa sirnaatiin tajaajila gahaa argataa hin jirretti jijjiiramni kun akkamiif akka ta'e I don't know jijjiirama maaltu dhufe inni harka rukutuun kun anaaf naangaleen jiru personally itti dhufnee ilaalla. Ittuma dabalataa egaa guyyi torban kana keessa maqaa adda bilisummaa Oromootiin maqaa waraanaa bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun namootiin 22 akka hidhaman gidduu kana miidiyaa irraa argaa jirra. Ammallee hidhaan bifa jijjiirrate malee bifa haaraan immoo boqonnaa baatii 5 booda ammas bifa haaraan ka'aa jira. Akkuma sooshaal miidiyaa gubbaa ilaalaa jirrutti tolee galatoomii yaada keetiin nuuf. Baay'ee galatoomaaf garanaa jettee namoota 22 hidhaman san keessa dhala Oromooti na dhukkubsa. Daraadhuma narra gaheetu isaan irra gahaa jiran ni hubadha. Isaan keessaa immoo namoonni 4 namaan an beekuudha. Lolli jiddu galiisaa keessaa jechuudha. Eebbisaa Geetaachoo achuma hidhaa ture yeroo darbe. Boonsaa Haayiluu yookaan Obsaa Haayiluu jamaa mucaa xiqqaadha. Umriin daa'ima yeroo sanitti. Nama ganama yoo xiqqaate Tigireen nam 12 oliin qaama isaa kana yeroo takka na tuqachiisii jetteeni Oromoon namni 270 ol ragaadha bakka imimmaan lakkuudha haus sharaatan jaamu sanitti ganama gaafa isa tuman akka shoobdoo akka nama midhaan tubutti biyya keenya maanta nama keenyaadhaan tumuun harreedhaan tumuun akkana kunatti harkaan tuuma hedduun isaa akkasitti nama shafaqaa turan ibsaa kana gaafa san lubbuun rabbiin baasne abbaan fedhen baasu raayyaa abbaa macha gaafa san doosan jalaa rabbi baasee arra qilleensa jijjiirama hamma argame kana keessatti namoonni 22 warra hidhaman san keessatti nama tokko raboonsaa tarmaaniin bira tarra Lookoo Yohaannis adda Lookoo Yohaannis yeroo sanitti ijoollee Oromoodhaa hidhamtoota keessa jiran kana namoota maatiin qabne deddeebi'anii nama gaafachaa turan keessaa ammaaniif fakkeenyaaf dhuma gara ji'a lamaan booda ji'a lama akkas jedhamee turtii ji'a lamaa gaafan qabadhu ji'a lama booda namni mucaa tokko jira namni nama asii hin qabne akkana gaafa jiran ijoolleen barattoota yuunivarsiitiidhaa ta'an kan dhalatoota naannoo sanii ta'an isaan Wallaggaarraa Shawaarraa Arsiirraa bikkoota garaagaraarraa dhufanii na gaggaafachuu turan akka sanitti mucoo sabboontuu san yeroo sanitti namni ajaa'iba dhufe guyyaa tokko kan argee dubbise darajjii margaan laaluu dhufte fayyadamee firoomaaf waan isaa wal qaban ijoon no ingidaa dinkuu ingidaa qisuu isallee beekatu isaan afran kun namoota nan beeku kan ragaa qabatamaadhaaf gaafeetti na kaafterra amman tana maneedhaa jiran san jijjiirama amma dhufe kana keessatti gufuun isaan godhan maaltu jira kan jiruuf naan gallee isaan kun hoo warra siyaasaadhaatii fi guutuuni baafna warreen saamtota qofa ammaan tana bakka sanii kan bu'u jecha gara peejii gara mootummaatiin haasoo isaan irraa wanni bahu hedduun mul'ataa ture. Anaaf isaan kun dhiiroo haadha warraa eenyutti galan qabeenya eenyu saaman
wanni jiru warri siyaasan hidhamanii mana hidhaatti jiran ammallee chaadha hin baane amma ijoolleen afran kun dheengate torban warra darban ture anuu maxxanseetiin ture ijoolleen na argite isaan kun dhiiroo qabeenyeenyu saamanii mana hidhatti deebi'anii anaaf gaafiidha kuni haala kanatti haalli madeemu kuni kan mootummoota dabraniitiin garaagarummaa fidu fooyyee kaan irra kan nama qabaachisu tooftaa yoo ta'e malee gaarii ta'e irratti mul'atu jechuu barbaadeeti mootummaan uummata kana kan bulchu mirgi dimokiraasiidha dirree dimokiraasii bal'ifnaadha filannoo seera qabeessa goonaadha kun akkamitti yoo kan ta'u taate yoo dhumaatiin dhaabbate yoo yaadni uummataa dhagahame mootummaan tokko nama barcumarra taa'u osoo hin taane ummata qaama kamuttuu osoo hin buune yaada ummataa dhagahame sagalee caalmaan wanti ummanni jaalatu maali jedhee deebii isaa kan nuuf jiraachuu qaba amma fakkeenyaaf yeroo darbe gaafa bilisummaa Oromoodhaa galu guyyaa sananii viidiyoo televezyiinii irratti lallama barreeffamee dhaabeetiin ture waan tokko nan argaa nan dhagahalleedha gaddi koo guddaan manidhaa keessatti akkas ta'uu san caalaa guyyaa bilisummaa Oromoodhaa biyyatti galisan dhaqee qoodarraa fudhachuu dhabuu kootii fi dabalata immoo even if akka nama tokko sooshaal miidiyaa irratti illee foloo isaan gochuu dadhabuudha sababii dhukkubbii ija kootiitiin qabe inni kun kana gaafa san uummanni miliyoonaan bahu dhufee bakka san taa'ee isaan san keessummeessee gaggeesse hawaasni jaalala adda bilisummaa Oromootiif qabu bifa saniin ibsatee ture jechuudha uummanni Oromoo kunoo maaliif keetti isteeppii tanarra hamma yoonaa gaggeeffamaa jira yoommaan tanaan dhukaasa malita Oromiyaa irratti dhukaasni adda bilisummaa Oromoo irratti fuulleeffannaan godhameera inni kun waliigaltee isaan ittiin biyya gaafa Eeltiraatti wal mari'atanii jira kaasanii waliin galan ayyuudureen dhaabaa dheengaddaa haasoo keessatti kaasee ture waliigaltee sanii ala baanee ture wanni nuti alalaas gootee gabaabsee waniin keessaa fudhaa haasoo san keessa wanni chin nuun jaame fonne as dhufnee garuu akkuma uummanni Oromooleen argaa jiru kana dachi ibsameedha waan jiruudha ijoollee 300 dhufte san keessaa illee isaan illee daawwachuu dadhabnee yoo ta'an duraasa maree kan jiruudha dhukaasni akkuma tuffatti jira kaleessa beegii irratti maaltu ta'aa ture dheengadda akkasuma ijoollee 7 darban keessa rukutaman keessa dhalatu Oromoodha kanuma akka hiyya hawaasa ta'ee eegamana hidhaatii bahe waggaa lamaaf walakkaa ooluma akkalaa fi qilintoo gidduutti gidirfame shiraan himatame dheengada deebi'ee lixa Oromiyaa irra gaafa gaddeebu xajjeetti gammachuu shaanqoodhaa nama rukutaman keessa jira hubattee ijoollee nan beeku jechuudha wanti kun deemuutti jira mootummaan waan kana yoom dhaabsisa bifa kamiin dhaabsisa waraanaan dhaabsisa waraanaan ammoo biyya san keessatti biyya bulchuun hammam takka isa fuuldura isa tarkaanfachiisa yoo biyya diigumsa ta'e malee kan jiru anaaf gaafii kooti kuni waan itti aanee dhufu walumaan kan laallu ta'a jechuu barbaadeeti. Tole egaa hayyan hordoftoota TV ONN egaa keessummaa koo kanaa waliin ammallee qophiin keenyatti fufaa isinis akka nu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Tole egaa mana hidhaa bakka adda addaatti hidhamtee ta'a akkuma manuu kaastetti maayikalaawwii kana keessatti manni hidhaa sun bifa akkamii qaba namootiin tokko gaafa dubbatanu anis illee amma tokko argeen ture mana xaawulaa qaba mana dukkanaa jira sharaatanii jira bakka biraas qaba jedhu ati mana hidhaa bakka adda addaa kana keessaa eessa si hidhanne haalli mana hidhaa sana keessaa bakki ciisichaa bakki mana fincaanii bakki itti qaama dhiqatanu adda addaa sunoo maal fakkaata mee sarratti waan nu jedhu. Okay galatoom. Already amma hidhaa maakalaa jiru keessa xaawulaa qofaan hin galin. Xaawulaa bakka namni ragaa namarratti bahu itti hidhamuu fi shamarri itti hidhamtuudha. Yeroo jalqabaa seentu ni beekti jechuudha mana. Achirraa kana fe'isa Saayiberiyaa jamu Saayiberiyaa san awwaala jira goonee maqaa baafnee fi jira maqaan sullee seeraan akka nu ragga'u jala murraa. Achi keessatti dubbannee turgaaf tokko seenaa irratti maakalaa maallaqquudhaa takka Saayiberiyaa kana keessa mana hidhaa gosa 3 jira. Gosa 3 jira. Lakkoofsi 2 lakkoofsa hamma 10 kan jiru keessa lakkoofsi 8 isii addaati. Mana 4 of keessaa qabdi. Mana 4 gaafa jettu manuma kutaa tokkotu bakka 4tti manuma kutaa tokkotu
akkasitti like tole akka mana fakkeenyaaf mana fincaanii akka mana fincaanii kutaadhuma tokkotu bakka afuritti mummuramee jechuudha xixiqqoo jechuu barbaadetan lakkoofsa takka lama sadii afur qabdi namni lakkoofsa afur gale minimum ji'a sadii gadi hin bahu mana kan keessa namoonni bakka san keessatti hidhamanii turan darajjii alamuudhaa fakkeenya kaasuu hin danda'a daanyii sabboqaa kaasuu hin danda'a ashabbir dassaalanyii kaasuu hin danda'a jaalmarree fuuldura siinjee tamasgan saggaa'ee kana kaasuu hin danda'a gidduma badhaadhaa kaasuu hin danda'a. Maali garaagarummaan mana hidhaa sanaasuma egaa mooraa tokko keessa ta'e bakkaa bakkatti garaagarummaan isaa kunoo maali? Inni waan biraadha gaaffii bareedaadha namoota tarii evidensii wayitii hojii qabatan ta'uu mala information gahaa irra qabaatan ta'uudha mala wanta kaasajame irratti namoota immoo gaaffiidhaan isaan cinqu yoo isaan tumanis waywaanne yoo isaan tumanis waan xinniine namoota akkasii jajjaboo amansiisan achi jalatti galchanii adabsanii akkam isin yoo jedhaniin jechuudha. San keessaan kilaasii lama keessa ture gaafaan gaafii gaafadhe gaafiin keessan gaafadheen ture gaafii kana miidiyaa irratti illee deddeebi'ee dubbachaattiin ture kuma hawaasaaf ragaa ta'utti malee gaafaan dhufee gaafii gaafadhu aniin kun akkana miidhaan tietuun maaliif kana kanaan irra geessee jee namoonni sila kanaa gurraa qabaa juu gaafii sana gaafadhu gaafii sana haalaan nu gaafataniituma achi na buusaniituma lakkoofsa lama baranii shaantaa kiyyanaa kaanii yeroon fi sharaatan irra nakaan manni dhaadhaa bakka meeqa qoodamanaan jette irra tareetii miti sharaatantu jira walumaa gala bakki isaan gala achi keessa bakka hundaa tureetiin jiran jechuu barbaadeetti shaantaa kiyyachiinaa furanii miika tokkoon qaba naafidanii lakkoofsa lama gubbaa kaaniituma wanna tokko ol bananiituma darajaa irra ganna buusanii manni suni mana lakkoofsa torba jala haraa mana lakkoofsa torba jalaa deema lakkoofsa torba gara mana fincaanii kanatti as dhihaata achi jala deema tilmaamaa jechuudha waan takkaas hin dhageessu waan takkaas hin agartu jukkana as keessa wanti ashaangu like forjitiin tun akkeessa jirti odeessa sanii immoo intenshina kiyyaaf akkaan of hin miineef wanni namoota tokko jiran lixa Oromiyaa irrattis yoo carraa kanaan kan arguutti jiraatan taate jaalalli lixa Oromiyaa irra waliin turre jaarsa odaa bultumii fi hop kanaa bareechanii beekanii waan na mudate jawwee horeen ture saniin dura jechuudha osoo hin deemu bakka takka karaan cufaatee bosona keessa osoo deemutti jiruutiin jawwee horee bofa guddaa akkanatti ta'uu jiru jawween kun akkasitti na bute na darbe waan kaan na darbeen beeku lafa fagaadheetiin bu'e waa'ee sodaa jawwee jaamu guyyees na keessaa bate dhimma silleen qabu dabalatammaaf information jawween bakka tana keessa jirtu jawwee 4G takka taate dhageetiin ture kan maakalaa keessa kun wayitachitti ganna buusane wama takka natti mul'anne wanniin kaleessa marsaa kudha jaha rarraafameen godhin qaama saalaa kiyya rarraafameen godhin qeensa quba kanarraa cabsaniin godhin hin himin jawweedhaa miti wanni fedhe yoo ta'e nani mamsiisuu sammuutti yedda amanee waan hin jiruuf keeriin goone jechuudha achi keessa gabbu'ee deeqaa soddoma gaafan ta'u na baasanii manidhaa tokko keessa zaajidamee afurni tursanii lakkoofsa jaha na geessan lakkoofsa jaha san kee yaa warra biraa mataa godhuu fi jiidoo rasuulaa tokko mani du'ee ni wareegamee jedhanii egaa manidhaa kan keessaa bahe jiidoo rasuulaa yookaan Mahammad Yuusuf jedhamaa warra baddannooti diree dhawaallee dhiyeenya kana jiraataa waraana bilisummaa Oromoo 1980 keessaati kan lakkoofsa addunyaarraa kaasee jechuudha asli Oromoodhaaf wajjin nama huursatti illee ammallee guma kafal qeerran soofaa wajjin qaallittiitti waggaa 11 ol nama hidhamee achirraa bahee asli Oromoolee yeroo dabarte nagaafattee turte kan nagaa qabu nagaa inni naadhaame ibseefin ture inni faanni wareegame jennii isa bira nageessanii ijoollee Toofiq Abdullaa Wadaay Harargee baharraa qabsiisee warfite takka warra san keessatti argama kanaaf makkalaan bakka sanatti adda qoodamtii jorbaadeeti bakkoota hanga kana keessatti Egaa sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra mee kana tafee kana uummanni Oromoo dhaga'uu qabaa kan jettu yoo jiraatte egaa qarraansii gaadha waan hafee itti nu guutin siin jedhe jecha tokkoon hin xumuraa galatoom jedhaa dhumaa kanaa kan nuufeetii fi wanti amma deemaa jiru fi wanti dhagahaa jiru garaagarummaan qabu gaaf tokko hayyichi tokko naannoo baaleetti manguddoon sun immoo wareegamallee rabbii lafataa godhuu fi
marataa godhee haasawaa kam jenni beekta hayyuu namaati. Amaarri je biyya tana deebitee hin bulchituu je fafaafuu. Oromoon aangoo walitti hin dhiiftuu je wal dhabaafuu. Maal godhore je Tigreen biyya tana irratti haftee je nama dhaqabu. Isa kanarratti garaagarummaa siyaasaadha. Garaagarummaa ilaalchaa barcumaatiif jecha jaarmaaleen siyaasaa Oromoodhaa jiran kun hundi isaanii namni saba'aan na biratti jechuudha namni guyyaa tokko dhagaa darbate wacaafaa darbate kan karaa qaxxaamursise qabsaa'ota kana na biratti kabaja qaba waa'ee dhimma sabaa namni guyyaa tokko dubbate jechuudha. Isa kanaaf wal dhagayanii ilmaan abbaa gadaatii nuti ilmaan abbaa gadaatii qaama sadaffaallee barbaannu qaama sadaffaan akka giddu galu barbaannu nuti qottaanii gallaayanii fudhatanii galan ergana rakkoo san achi fixatanii hawaasa jiddu burjaajeessuu miti waan kana keessatti namallee sodaachuu adda rabbi sodaachuu keessatti ni jiraata. Kan achi jidduutti dhumu ofii barcuma qaban finfinnee jiran kan dhumuutti jiru kun nama isaan har'a finfinnee jiru kana caalaa sammuu qabu hawaasa kana keessaa hawli ol biqilu inni ol guddatan ol deeman jechuudha. Kan waraana keessa jiru sanuma kan isaan ammoo dhukaasa gaafa irratti banan okkoteen willee waan jidduu daayitii inni jidduutti dhumu kunis haadhuma goototaatii fi abbaa gootota namuma booda ol biqilu biyya san fayyadu ta'uudha. Isa kanarratti yooniif ammaan wanti kun nama harkaa kan baatu taate jijjiiramni amma dhufe kun waan kana kunuunsanii kan qabanne taate seenaa bara 50 ol kan Oromoon lakkootu kanaa miti kana caalaa akka kufaatii hamaa keessa galchu biyya san keessatti ilaalee natti mul'ata. Wanta kanaaf hatattamaan naatu caalaa kiyyaatu caalaa osoo hin taane namni tokkummaa fakkeenyaaf ati fayyaa baraddaa injiniringii baraddaa inni kun ammoo seera barata barumsa barannee irraa maastarsi qaba yoo jenne barumsa itti baratte fiildiingii irratti irra baratte waan biraa kiyyaafan waan biraa isa kanarra walitti dabalannee waan takka kireet godhuu namni danda'u bifa sanarra walitti carraaquu danda'u irra jiraachuu qaba. Kanaaf wal dhageeffataa tiyya malee maan taaneen diktaatorummaa ajjeesuudhaaf wilitti diktaatorship irraa gara dimokiraasiidhaa ceehuu irratti biyya kan argamu. Kan ammoo yoo waan kana hin goone taate akkuma Ruwaandaatti jechuudha. Jinoksaaydiin hin malle fuuldura akka gaggeeffamu yeroo dhihoo keessatti yoo wanta kana hatattamaan mootummaan kan furmaatatti kan hin taate waraana isaa daangaarirra kan jiran waraanni mootummaadhaa kan uummata dhahuutti jiran yoo kan dhaabbanne taate waraanni bilisummaa Oromoodhaa akka nama tokko deengadda galee jama malee biyya keessa gamee qaawwaniif namutu waan ibsamuudhaaf ta'ellee yoo ta'e achi jiran naamusa isaanii waraanni bilisummaa Oromoodhaa maaltu kun wanti qabu naan beeka bakkoota hundarra ni beeka baharratti ni beeka lixarratti ni beeka jiddu galeessa bakka hundatti ni beeka takkaatus kita kan baamu isaan tutti ajaja qaban haya qaban rakkina jiru hogganaa wajjii fixatuudha malee waraana wajjii walitti dhufu jechuun waraanni kun ni hiikkachiifnaa yoo jedhan amma waraana hiikkachiifnaa jedhan waraana hiikkachiisuun waraanni kun osoo raahaa jireenyaa godhuu fedhu maatii ganamarraa galgalarraa laaluu osoo fedhu fedhii lubbuudhaa ilmaan horachuu osoo barbaadu haadha warraa gaarii osoo qabachuu barbaadu wanni lubbuu fi tana kannee gaara jiruuf saba kanaan bilisoomsa jeeti sammuu isaatti wanni inni himatan hidhannoo mudhii hiikkachuun isnatu osoo hiikkatatte bifa dhugaa taheen jijjiirama qabatamaa dhufeen kana wanti amma dubbataa jiru kanatti wanni hatattamaan itti yaadamee godhamuu qabu abbootiin amantaa biyya jirti. Qabsoota uummataati jennee miti abbootiin gadaa biyya jiran keessattuu gaheen abbootii gadaa kan wal fixutti jiru kan yeroo PDO raayis Oromoodha ilmaan abbaa gadaati amna bilisummaa Oromootiin godhamu ijoolleen biyya achi keessa jirtu difeensi firaa godhuun dirqama isaanii parsonaali osoo ana ta'e difeensi naan godha bakka nan ta'utti yoo dhufamu taate jechuudha. Isaan kan akka walitti bu'isuun hin uumamneef sadarkaa hogganarra warra jiran warra damee nageenyaa irratti muudan kanarratti sodaan dhaabe rileeshiniin nu gidduu jiru dhimma siyaasaa irratti walitti bu'amee dhimmi siyaasaa baay'ee sooshaal laayifiidhaa wajjin waan waliin nama buusuun qabu sooshaal laayifii waan biraa dhimmi siyaasaa waan biraa jireenya hawaasummaa waan biraadha. Kanarratti isaan san egaa yoo dhageenya opiidiyoon dhuguma nageenya kan barbaadan taate isaan san lamaa waliif fiddee isaan lamaa waliin ta'anii
rakkina guyyaa akkasii bifa kanaan furannaa waan kanarratti hayyee waliin jechuu irra jiraachuudhaatu qaba ture. Abbootiin gadaalaalleen gaafa isaan sun muudaman akka isaan sun muudamaniin jidduu dhuftee walitti araarsuu irra jiraachuudha ture. Hamma yoona hammaan argaa jiru amma xiinxaloonni siyaasaalleen jidduu dubbataa jiranitti warreen adda bilisummaa Oromoo keessaa bahanii turan yeroo dheeraadha yeroo gara yerootti deemaa turan sanii wajjin wanni haasawame waan arginatti mul'atu. Dhageellee waan hin jirullee nan hin qabu. Qaamni gidduutti haasawamuutti jiru adda bilisummaa Oromootiif OPDO jidduutti akkama tokkotti jiru. OPDOon ammoo qaama kan keessa namoota gaafa mana fi qabde akka jette Oromoon jecha tokko kanaan xumuraa namni re'ee elamu hoomachaan kajeeluu jedha. Inni garaan keessi wal kajeelu afaan walitti kajeeluu jedha. Kanarratti jalqaba dubbiidha. Qabxii waliigaluu isaanii bareedaa ta'ee gara kanatti erga dhufan waan san osoo jaratan gara aangootti hin fidin dura akka reengatti himamutti kana isaantu kana goosaa jira jechuu hoomiti. Isaantu kana goosaa jira qaamni jeelleen hin jiru. Isaanifatti isaantu waan kana goosaa qaamni jeelleen hin jiru. Waan san gidduu isaaniitti xumuru mirgaan koroonis bitaan koroonis walgahiin kooraadha waan ta'eef nageenyi kun akka godhamu irratti jijjiiramni amma dhufe kun akka isin harkaan baane irratti wareeyni ilmaan Oromoo kumaatamaan kafalan kun haadha takkaatu ilmaan sadiitti dhabe arsii lixatti arsii bahattee jechuudha yeroo darbe irbuun isaan sanii isin qabdi jijjiiramni uummataa kan push godhee sagara sadarkaa isin fide kun humniti uummataa Nikuleera caaluusa akka hubattan jechuun barbaada galatooma. Tole egaa hayyeen daawwattoota TV ONN hordofaa seenaa waliin turtii turre asumatti goolamne jirra. Isinis waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa jecha hordofaa seenaa egaa yaada bal'aa nu kenniteef maqaa hordoftoota TV ONN guddaa galatoomiin jedha. Akkasumas hordoftoonni TV ONN qophiilee ONN afaan waliin turtii gaarii.